السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم قلتن جرتو فيا ويا بقى جراتن يروح نجسني خيرو خنا نجس جانا وابوش بلتين قارين فاتو. daawwattoota fi hordoftoonni keenya hundi keessan kakaabaa fi kibbabaa fi dhiya jirtan duniyaa tana hundarra jirtan rabbiin nagaan nu bushee hirmaan nu gees gaan nagaan nu hawwashu kan nagaan nu hawwashu immoo nagaan nu hawwashu. Egaa kanatti aansuudhaan dhaamsa xiqqoon qabaa ummata keenya bakka jiran hundatti dhaamsi kiyya kun akka gahullee oduu sheer naa gootanii nin jaaladha. Biyya tana qaama nagaatiin fayyaadhaan dalagannee gammachuudhaan argannee galuudha dhufne malee qaama hir'annee galuu lubbuu dhabnee hafuu miti kan dhufneefi. Egaa kanarraa kan nama oolchuus rabbii kan nama tisuus rabbiin isin haa tissuu hamturaa rabbi isin haa qabu. Dhaamsa qeerroo fi qarree manguddootaa fi biyya kana keessa jiran hunda biyya arabaa keessa jiran isaaniifan dhaamsa dhaamuu barbaadeeti. Viidiyoo tokkoon argeeti sanillee walumaan daawwannaa isiniin agarsiisuuf jira. Kanaafuu qeerroo fi qarreen keenya warri biyya arabaa kana keessa jirtan waliifis dhaama. Fira keessanis ta'u hiriyaa keessanis ta'u gorsa. Biyya namaa kana keessa hanga jiran gammadanis gaaf tokko rakkoon gaafa dhufte qalbiin nama cabuun hafuu. Egaa kanaafuu rabbi qalbii isin hundaakini hamtuu rabbi nurraa qabu. Biyyattiin dur namni gaafa dhufees nagaan gammachuudhaan osoo tarazzaquuti gaafa galus gammachumaan gala malee maafan qabama irraa jeerrifatu yoo ta'e malee wani nama dararaan jiru wani nama rakkisaan jiru mana hidhaa ta'us namni hangaan baadiyyaa kana keessaa ba'ee arama taa'u kana hidhaa kana keessatti oduun fayyee galeellee jechaa ture jechuu dur ni beenna. Garuu amma hidhaa keessattis namni akka mallee dararamaa jiraachuu dhagahama. Sandaran ammoo namni keenyaas qaama hir'uu fi lubbullee dhabaa jira jechuudha. Kanarraa illee of qusachuun gaariidha. Uummanni keenya bakka jirtan maratti hundi keessan yeroo jarri isinitti dhufetti lubbuu keessanii fi qaama keessaniif yaada hafeen dalagadhaa fi jalaa gogeetiin baafadha jettanii rakkoo biraa keessan galina. Walit dhufnaan walii galtemaan akka galtan ta'a malee qaama of hir'isuu rakkoo ofitti uumuudhaaf tattaaffii biraa yaadinaa jechuu barbaadeeti. Kun dhaamsa obbolummaa dhaamsa kiyya. Warri viidiyoo kana agartanillee ammoo kanarraa illee waa barattu jee namana isiniin agarsiisa ni daawwattu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maqaan koo Mansuur Shariif Ibrahim jedhama. Kan jiru biyya Saudi Arabiyaa Riyaadii Malkaa Doorummaa bakka jedhamu baadiyyaa keessatti hanga hidhamee waggaa 4 jechuudha. Sababni hidhameef namicha bira dalaguun akkas walitti buunee na rukutee ofirraan illee darbadhee innaani sababa kanaan wal qabatee inni maallaqa riyaala 213 na gaafatee hidhaanatti murtaa'ee hidhaa baatii waggaa tokko baatii 2 jechuudha. Sana fixeen jira. Kan mootummaa baatii 8 fi kan isaaf hidhatti murtaa'ee baatii 6 sana hundayyuu fixeen jira. Sana fixeetan immoo amma sababa maallaqa dhabuutii fi naannoo nan jiru kun immoo naannoo isaati jechuudha. Bakki isaa asii maatiin isaa asii ilma beerasaa keessummaan isaa as jiran sababa kanaan asitti miidhaadhaan hidhamee rakkadhaa jira jechuudha. Namni asitti naaf sagalee ta'ullee dhabamee kunoo galata rabbii fayyaadhaan hawwana ga'ee akkasitti ijoolleen illee na biraa ba'an baay'eetu jiranii jarrillee arguun ragaa ta'uu danda'an yeroo baay'ee dirriin ijoollee kanaafii gadhiisa namni argee furmaata naa kennu dhabamee embaasiin yeroo Itoophiyaatu yeroo tokkotti bilbilee jennaan waggaa 2 guutuutti bilbilee yeroo tokko naa dhufanii embaasiin Riyaadii kalasiin wanni sii gochuu dandeenyu hin jiru. Namichi tokkoon maallaqa kana namichi sii dhiisuudha. Tokkoon manni murtii ofiisaatii osirraa kaasee malee nu waan sii goonu hin qabnu naan jedhanii akkasitti na biraa deemanii jechuudha. Erga sana hin deebine jedhanii mana murtiillee dhannee gaafa dhannee turanii manni murtiis akkasitti natti murteesse yeroo tokko sababa maallaqa hin qabne hidhaa ji'a ja'a jedhee hidhaa sanallee ergan fixe ammoo maallaqni illee deebi'ee natti murtaa'e. Sababa kana waraqaan kun akka jedha adda baaftanii kanallee naan mugguttanu naan dubbattanu jenna. Hin deebine jedhanii lamuun deebine akkasittan kun waggaa 4 mana hidhaattan kophaa koo dararamaa jira jechuudha. Akkasii kunoo arguu dandeessan jechuudha. Mana hidhaa ta'uuf suuraa immoo kanatti adda baafattanii adda guyyaan akka rabiitti ja'a jechuudha. Ji'a 12ffaa akka Ingilizii immoo 16 garuu fidda ja'a ji'a 7 jedha asii sirriitti abdiisa addan baafannee akkasii 2021
nagata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa ilina bala wan dalisan ummanni sagalena ta'a min jedha arrahana kinu kesani bimbu galatoma ite Itoophiyaan baasii Saawudi Arabiyaa akka jedhu sun peejii sanarraa argee dhufe jechuudha. Innis maal ilaallata? Agartan waan inni ilaallatu. Kun egaa bakka jiru wallaaluu rakkoo biyyaa ba'eef yookiin wallaalee aaritii nafsirra goree walitti bu'iinsa fiduudha. Nuti waan baaneef beeknee biyya nama akka jirrus beeknee mataa gadi qabannee nagaa guddifnee yoo rakkoon dhuftee sitti dhiifnee yoo biraa deemne irra gaariidha. Egeree keenyaa fi fayyaa keenyaa fi qaama keenyaaf illee nama biraatiif illee rakkoon fidu hamaan ta'u jechuu barbaadeeti. Arabni yoo bakka dalagaatti maallaqa isin dhawartees walitti bu'uun hin barbaadina. Rabbi kaffala jazaadha biraa deemu. Yoo dalagarratti wal dhabdanis yeroo kanatti wal dhabuu mala hoo jettanis yeroo dukkaneeffattanii yeroo dabarsitanii hoggaan qabbanatti biraa deemuu sun dandeessanii wanni kun isiniifis ollaa keessaniifis nama keessanii dalagannatti jiruufis gaariidha jechuu barbaadeeti. Nagaa eeguun mataa ofii qofa otoo hin taane ollaa wajjin jiraniif illee nagaa eeguutuun irra gaariidha. Viidiyoon kun amma mucaan kun arabaan bira dalaguuna wal dhabee bara meeqaan hidhamee ammallee maallaqa na xalabee yookiin ni dhayeega wanni kun amma yookiin harkatti darbame ta'a walitti bu'iinsa isaaniituun kana fidee adabbii biraan gahee jechuudha. Hidhaa bara meeqaa kana namni waa tokkoon maletti biyya namaa keessatti akkana ta'uun gaarii miti. Kanaafuu hawaasni biyya kana keessa jirtan nageenyi jiraannaan waliin tarazzaqaa nama gaafa rabbiin rizqii keessa lafa kaa'e gaafa immoo farade akkuma nagaatti afaan nagaatiin akka adda baatanii biraa sassootan of godhaa malee afaanis darbachuu harkaanis darbachuu yaada biraa yaaduu irraa of qusadhaa. Warri immoo poolisoonni isinitti dhufanis warri mootummaa isinitti dhufanis nagaa fi qaama keessan eeguudhaaf jecha waa hundaahuu toleduu jettanii irra gaarii jechuu barbaadeeti. Garuu rabbi isin hin agarsiisinii. Rizqii teessanis bal'oo godhuu qalbii teessanis sinaa gammachiisuu umrii teessanii dheertuu rabbi sinaa godhuu hawaasni keenya bakka jirtanitti rabbi nagaa sinaa godhuu. Egaa dhiifama fayyaa nutaa jiraadhaa oolmeenyi gaarii ta'e hirmaan nu geesse rabbi nagaa nu abushu. Kana jechuun barbaadee wanni kun hoggaa dhageenyuu fi hoggaa laallu hedduu babal'achaa jira rakkooni. Rakkoo kana keessa rabbi nu baasu fayyaan keessanaa jiraatu umrii keessanaa dheeratu bultii gaarii jenna. Assalaamu alaikum.